Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangeeti. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa tumaa raawwii kaffaltii beenyaa qabiyyee lafa magaalaa fi haala kaafamtoonni misoomaa deebi'anii ittiin dhaabbatan murteessuu fi akka magaalaa shaggaritti bahee irratti kan mari'atu. Marii kanaa fi keessummaa tokko as istuudiyootti affeerannee jirra. Keessummaan keenya obbo Yohaannis Abdataa jedhamu itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa magaalaa shaggariiti. Mariisaa akkasii wajjin turu ammoo ana Haayiluu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Baay'ee gaariidha. Akkuma dura kaasuuf yaalaa ture guyyaa har'aa tumaa raawwii kaffaltii beenyaa qabiyyee lafa magaalaa fi haala kaafamtoonni misoomaa deebi'anii ittiin dhaabbatan murteessuuf akka magaalaa shaggaritti bahee irratti kan mari'annu. Mee marichaaf akka nuuf ta'u jechuudha. Tumaa kana baasuun maaliif barbaachisee wanta jedhu haa jalqabnu. Akkuma hundi keenya yaadannu magaalli shaggarii bara 2015 magaalaa sadarkaa meetiroopooliitti yeroo jalqabaatii fi magaalaa hundaa'edha. Magaalli kun yeroo hundaa'u magaalota duraanii naannaa godina addaa naannaa Finfinnee keessa turan 5 hammateetti ba'e. Magaalonni duraanii kun 5 amma magaalaa tokko ta'anii jiru jechaadha. Haa ta'uti haalli itti yeroo lafti faayidaa uummataatiif barbaadamutti kaffaltiin beenyaa itti shallagamu kan magaalota duraanii kun adda adda ture. Faffaca'aa ture. Garuu amma magaalaa tokko ta'anii jiru. Kanaafuu magaalaa tokko erga ta'aniiti haala duraan ture sanaan kaffaltii beenyaa yeroo lafti faayidaa uummataatiif barbaadamu raawwachiisuun waan hin danda'amneef tumaan kun bifa haaraadhaan akkaataa shaggariin yookiin magaalaa shaggariin madaaluun qophaa'uu qaba jedhameet qorannoon gaggeeffamee jechaadha. Lammaffaa barbaachisummaan tumaa kanaa sadarkaa naannootti ammaaf qajeelfama kaffaltii raawwii beenyaa hin qabnu jechaadha. Akkuma naannootti hin qabnu haa ta'uti wixineensaa qophaa'ee jira. Garuu immoo sadarkaa biyyaatti labsii 1161 bara 2011 bahee fi dambii immoo labsii kana raawwachiisuuf bahee bara 2012 kan bahee dambii 472 waan qabnuufu dambii sana raawwachiisuuf labsii sana karaa guutuu ta'e raawwachiisuu fi magaalonni tumaalee magaalaa tumachuu akka qaban achirras taa'ee waan jiruuf tumaan kun akka sadarkaa magaalaa shaggaritti qophaa'uuf ta'ee jira jechaadha. Qajeeltowwan bu'uuraa tumaa kanaa kaafnee haa ilaallu. Dhimmoota akkamii xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan kan bahe? Tole qajeeltoon tumaa raawwii kaffaltii beenyaa akka magaalaa shaggaritti yeroo qophaa'u qajeeltonni giddu galeessa godhanne jalqaba irratti kaasuuf akkuma yaale tokkoffaa bu'uurri waa'ee lafa kaffaltii beenyaatii fi tajaajila uummataatiif lafa yeroo barbaaddu beenyaa kaffaluu akka qabdu bu'uurri isaa heera mootummaa keenyaa jechaadha. Inni giddu galeessa godhatamee ilaalameera. Lammaffaa labsiiwwan anamma kaase labsii 1161 fi dambii 472 sadarkaa federaalaatti ba'anis giddu galeessa godhannee jirra. Achirra qajeeltowwan ta'antu jira jechuudha. Kaffaltiin beenyaa tokko yookiin immoo haalli shallaggiin beenyaa lafa yookiin immoo qabiyyee tajaajila uummataatiif barbaachisa ittiin gadi dhiisuudhaaf yeroo murtaa'u qajeeltoon irratti hundaa'amu jira jechuudha. Inni jalqabaa akka feetee uummatarraa lafti kun barbaadama yookiin fudhatama yookiin immoo abbaa qabiyyeerraa fudhatama ta'uu hin taane jalqaba lafti kun qajeeltoo inni bu'uuraa faayidaa uummataatiif barbaadamuunsaa adda ba'uu qaba. Qajeeltoo jalqabaati jechuudha kun. Lafti kun faayidaa uummataatiif kan barbaachise ta'uunsaa murtaa'uu qaba jechaadha. Lammaffaa qajeeltoon lammaffaan adeemsi ittiin lafti kun gadi dhiifamu karaa iftoomina qabu ta'uu qaba. Qajeeltoodha kun jechuudha. Inni biraa hirmaachisaa ta'uu qaba. Hirmaachisaa ta'uu qaba jechuudha. Inni biraan tumaa kana keessattis ifee jira haqa qabeessa illee ta'uu qaba. Maal jechuudha? Faayidaa uummataatiif kan oolu kan jedhu tumaa sana keessatti ifaan keenyarra faayidaa uummataatiif barbaachise lafi tokko yeroo jedhamu faayidaa uummataa jechuun maali kan jedhu mataan isaa hiikoo waan barbaaduu fi achi keessatti faayidaa uummataatiif lafa oolu jechuun yookiin immoo lafa barbaadame jechuun
maali kan jedhu tumaa kana keewwata lama keessatti ifee jira jechuudha. Fakkeenyumaaf kaasuuf hawaasaaf hubannaa akka ta'uu fi faayidaa uummataatiif lafti tokko hin barbaadame yeroo jennu fakkeenyaaf mana barumsaa ijaaruuf yoo barbaadame, hospitaala ijaaruuf yoo barbaadame, daandii tolchuudhaaf yoo barbaadame, bu'uuraalee misoomaa kanneen biraadhaaf yoo barbaadame isarra darbeeyyuu investimentii sadarkaa biyyaatti dinagdee biyyaatiif gumaacha qabu gurguddaa yoo barbaadame lafti tokko abbaa qabiyyee irraa fuudhamee investimentiif ooluu danda'a. Haala sanaan kallattiidhaan kan faayidaa uummataatiif oolu yookiin immoo alkallattiidhaan illee faayidaa uummataatiif lafti yeroo barbaadamu jechuudha jechuudha faayidaa uummataatiif qajeeltoon jedhu sun. Lafti gadi lakkifamu kuni faayidaa uummataatiif ni ta'a immoo hin ta'u wanta jedhu kanaayyuu akkaataa kamiin murteeffama? Eenyutus aangoo irratti qaba lafa kana akka gadi lakkifamu gochuudhaaf? Lafti tokko faayidaa uummataatiif ni barbaadama moo hin barbaadamu jedhee murteessuuf aangoo kan qabu calqaba lafuma gadi lakkisiisuu fi aangoon bu'uuraa qaama seera baastuuf kenname. Seeratti tumanii lafti deemsa kamiin faayidaa uummataatiif yeroo barbaadamu gadi lakkifamaa yookiin immoo abbaan qabiyyee gadi lakkisa kan jedhu jalqaba qaama seera baastuutiif. Qaamni seera baastuu immoo sadarkaa naannootti kaabinee naannootiif, sadarkaa magaalaatti immoo kaabinee magaalaatiif jechuudha. Amma nuti kan magaalaa Shaggar haasaa waan jirruu fi akka magaalaa Shaggaritti kana murteessuuf aangoo kan qabu lafti tokko faayidaa uummataatiif ni barbaachisa jedhee kan murteessu kaabinee magaalaa Shaggar yookiin immoo bulchiinsa kaabinee magaalaa Shaggartu kana murteessaa jechuudha. Erga lafti sun karaa hundumaan qoratamee faayidaa uummataatiif ooluunsaa murtaa'e booda gara deemsa kaffaltii beenyaatii fi lafa gadi lakkisiisuutti seenamaa jechuudha. Tumaa sanarras kanaan ta'aa jira. Kanaaf aangoonsaa kan magaalaa Shaggarii tarii bakka bu'iinsaan kaabineen magaalaa Shaggar kutaa magaalaatiif yookiin immoo kaabinee kutaa magaalaa 12 waan qabuuf hojii kana hundumaa raawwachuu yoo dadhabe bakka bu'iinsaan kutaa magaalaatiif yookiin immoo kaabinee kutaa magaalaatiif kennuu ni danda'a magaalli jechaadha. Akkaataan isaa adeemsi isaa maal fakkaatuu qaba? Yeroo lafti kan uummataa fi kan mootummaa ta'ullee yeroodhaaf harka nama dhuunfaa jira waan ta'eef maaliidhaaf nama dhuunfaatu irra caalaa irratti fayyadama waan ta'eef akkaataan inni ittiin gadi lakkifame adeemsi isaa hoo maal fakkaata? Tole gaaffii bareedaadha. Akkuma gaaffiin jalqabaa irratti kaasuuf yaale akka feete lafti faayidaa uummataatiif barbaadama jedhamee abbaa qabiyyee irraa hin fuudhamu. Calqaba kaabineen karaa itti gaafatamummaa qabuun qorannoo geggeessee murteessuu qaba. Erga murteessee booda adeemsisaa koreen dhimma kana raawwachiisu koreen tilmaama beenyaa magaalaadhaan ni hundaa'a jechaadha. Koreen tilmaama beenyaa magaalaadhaan hundaa'u kuni adeemsa tumaa magaalaa kanarra taa'ee fi labsii fi dambii keessa taa'ee xumuruu qaba. Kana jechuun hawaasa yookiin immoo abbaa qabiyyee qabeenya isaa yookiin qabiyyee isaa gadi lakkisu kanaaf hubannaa uumuu qaba. Mariin geggeeffamuu qaba. Barreeffamaan illee lafti isaa akka barbaadamu abbaa qabiyyee sana illee qaqqabsiisuu qaba. Kana hundumaa erga xumuramee booda immoo haalli shallaggii beenyaa karaa iftoomina qabuun xumurameeti gara qabiyyee isaa yookiin qabeenya isaa gadi lakkisiisuutti deemamaa jechaadha. Adeemsa mataa isaa danda'e qaba jechaadha. Namoota qabiyyee abbaa qabiyyee lafaa ta'an sanii mariisuun waa guddaadha. Garuu hammam tokko itti deemama? Hammam tokko amansiisuudhaaf maaliidhaa fi misoomni amansiisuudhaan hojjetamu yeroo dheeraadhaaf turuu danda'a waan ta'eef. Dhugaadha. Biyya keenya keessatti gaaffii murteessaadha kun. Biyya keenya keessatti lafa faayidaa uummataatiif gadi lakkisiisuun seerarraa yoo seenaa dubbisne bara Minilik jalqabe. Garuu dhimmi qulfiin yookiin immoo dhimmi furtuun iddoo kanatti ilaalamu bara Haile Sillaasees bara Dargii sitti fufee bara mootummaa Yaadigii sitti fufee amma bara mootummaa jijjiiramaa kana keessas itti fufee jira jechuudha. Addunyaa kamirrattiyyuu lafti faayidaa uummataatiif yeroo barbaadamu mootummaan gosa kamiyyuu lafa hin gadi lakkisiisa. Garuu dhimmi murteessaan haala ittiin lafa kana gadi lakkisiisan hawaasa haala ittiin mariisisan sanadha murteessaa waan ta'eef hammam qabatamaa ta'aa kan jedhu sun akka magaalaa Shaggaritti tumaan nuyi amma akka magaalaa Shaggaritti tumanne kun
ejjennoo tokko jennee ilaallanu. Kanaan dura giddugalli yookiin immoo lafti giddugala kanaa naannaa Finfinnee kana jiru yookiin magaalli Shaggar kun lafa baay'ee gatiinsaa qaalaadha. Kanarraa kan ka'e qonnaan bulaan naannoo kanaa dhiibamaa ture. Utuu hin mariisifamin humnaan reebichaan yeroo itti lafa isaarraa qe'ee isaarraa gadhiisaa ture waan tureefi tumaan kun kana hambisuudhaafitu karaa itti gaafatamummaa qabuun hawaasa kana mariisisnee erga hawaasni kun itti amane yoo xiqqaate tumaa kana keessa taa'ee jira jechuudha. Waggaa tokkoon dursee lafti abbaa qabiyyee kanaa faayidaa uummataatiif barbaadamuun itti himamuu qaba. Qophaa'uu qabaa jechaadha abbaan qabiyyee sanaa. Kanaafuu yoo xiqqaate waggaa tokko haala adda ta'een wanti humnaa olii yoo jiraate isayyuu ji'a ja'a keessatti dursee itti himamuu qabaa jechaadha. Akka kanaan dura bariituu namni ka'ee qe'ee isaatti dhaqee ol seenee lafa kana faayidaa uummataatiif barbaannee gadi dhiisi kan jedhu sun tumaa kanaanii ni dhorkamaa jechaadha. Namni kana godhe itti gaafatamummaa qabaa jechaadha. Namni qabiyyee lafaa gadi lakkisu kuni mirgaa fi dirqama akkamii qaba? Tole, gaaffii bareedaadha. Namni qabiyyee lafaa gadi lakkisu mirgi inni qabu inni jalqabaa dursa beenyaa argachuudha. Dursa otoo lafa isaa gadi hin lakkisin, otoo qabeenya isaa gadi hin dhiisin, dursa beenyaan qabiyyee sanarraa galii argamu yookiin immoo oomisha argamuun walgitu akkaataa tumaa sanarraa fi labsii keessa haalli ittiin beenyaan shallagamuun haala taa'een beenyaan isaa kaffalamuufii qaba. Inni jalqaba mirga isaati kun. Hangasitti eenyuyyuu gadi dhiisee dirqisiisuu hin danda'u jechuudha. Abbaa qabiyyee tokko yookiin immoo jiraataa magaalaa tokko yookiin immoo qonnaan bulaa magaalaa keessa jiraatu tokko jechaadha. Inni lammaffaan mariisifamuudhaa fi yookiin immoo beekuun mirga isaati jechuudha. Maaliif akka lafa isaa gadhiise laftiin lafa sana yeroo gadhiisu piroojeektiin lafa sana isa gadhiisise maal akka isa fayyadu beekuu qabaa jechaadha sirriitti. Kanaaf kanneeniif kan kana fakkaatan mirgi isaa sirriitti taa'ee jira. Dirqamni isaa immoo beenyaa kan argachuudhaaf kan inni qabatee dhiyaate abbaa qabiyyee seera qabeessa ta'uudhaaf ragaa abbaa qabiyyummaa agarsiisu isa sirrii qabatee qaama beenyaa tilmaamu qaama lafa gadi lakkisiisuudhaaf aangoon kennameefitti dhiyeessuu agarsiisuun immoo dirqama nama lafa gadi dhiisu yookiin abbaa qabiyyee gadi dhiisu sanaa ta'a jechaadha. Akkuma amma kaasaa turre beenyaa argachuu qaba namni kuni. Beenyaa kana argachuudhaaf namni qabiyyee lafaa gadi lakkisu kuni ulaagaalee akkamii guutuu qaba? Maaltu isaa barbaachisa beenyaa kana argachuudhaaf? Tole, gaaffii gaariidha. Beenyaa kana argachuufi akkuma jalqaba kaase tokko abbaa qabiyyee ta'uunsaa mirkanaa'uu qaba. Yeroo abbaa qabiyyee ta'uunsaa mirkanaa'u immoo kun attami maal ulaagaa akkamii qabatee dhufa kan jedhamu jiraataa magaalaa kanaa ta'uudhaaf waraqaa eenyummaallee kan eenyummaa isaa ibsu qabatee dhiyaachuu qaba. Kan biraan lafti kun faayidaa uummataatiif barbaadameera jedhamee yeroo itti himame asitti egasii as lafa sanarratti fooyya'insa lafarratti yookiin immoo fooyya'insa dhaabbataa jennu kana lafa sanarratti dabalee akka inni hin misoomsine isa irraa of eeggatee ulaagaa kana guutee argamuu qaba jechaadha. Karaa kamiin iyyuu immoo faayidaa uummataatiif lafa kana yookiin immoo qabiyyee kana gadi dhiisuun dirqama seeraa ta'uu isaallee beekee dhiyaachuu qabaa jechaadha. Beenyammaan kun iyyuu akkaataa kamiin shallagama? Akka mirga isaati jennee jirra namni qabiyyee lafa gadi lakkisu kuni akkaataa kamiin shallagama? Dhimmoota akkamiittuu xiyyeeffannoo yookaan ammoo tilmaama keessa gala yeroo beenyaan kun shallagamuufi? Tole, beenyaan kun shallagamuudhaaf xiyyeeffannoo keessa kan galu tokko akkaataa gosa waan beenyaan sun irratti shallagamutti. Fakkeenyaaf midhaan ooyiruu irratti oomishamu yoo ta'e gatii waqtaawaan oomisha sanaa qorannoodhaan adda bahuu qaba dursee jechaadha. Tumaa magaalaa amma tumanni kana keessattis kan adda baasnee jirra jechuudha. Gatiin waqtaawaan oomisha midhaanii kan xaafii, kan qamadii, kan garbuu jennee tokko lamaan adda bahuu qaba jechuudha. Kana qofa miti immoo kaaree tokkorraa lafa kaaree tokkorraa qonnaan bulaan yookiin immoo abbaan qabiyyee lafa kaaree tokkorraa
oomisha hangamii yookiin immoo oomishtummaan midhaan sana hangam kan jedhu qorannoodhaan adda bahuu qaba jechuudha. Kana eenyutu adda baasaa? Koree tilmaama beenyaa magaalichi karaa seera qabeessaan hundeesseen jechaadha. Kanarratti hundaa'ee erga gatii wayitawaa oomisha sanaatiin tilmaamni beenyaa beekame booda akkaataa labsiirra taa'ee jiruun akkaataa dambiirra taa'ee jiruun tilmaamni waggaa 15 herregamee fi hojjetama jechaadha. Isayyoo akkamittiin immoo oomishamaa fi oomishtummaan bara kanaa fakkeenyaaf oomishni xaafii bara kanaa gadi bu'aa ta'uu danda'a. Oomishni xaafii bara darbee hanga tokko gaarii ta'uu danda'a. Oomishni xaafii waggaa lamaan darbanii baay'ee gaarii ta'uu danda'a. Kana yeroo achi keessaa fudhatamu oomisha bara 3 keessaa oomisha isa gaarii olaanaa fudhatamee fi gatii sanaan tilmaamni beenyaa hojjetamaa fi jechaadha. Kan biraa qabeenyi dhaabbataan jira achumarratti qabiyyee lafaa kanaan wal qabate. Kan isaa akkaataa kamiin shallagama? Amma fakkeenyaaf qabeenya dhaabbataan maal akka ta'an hiikoo tumaa magaalaa keenya irras taa'ee jira, labsii fi dambii irras taa'ee jira. Qabeenya dhaabbataa kan jenne yookiin immoo biqiloota dhaabbataa kan jenne kanneen akka abukaadoo, mangoo, paapayyaa warreen kun qabeenya dhaabbataa jedhamu jechaadha. Yookiin immoo biqiloota dhaabbataa firii kennan jedhamanii jiru jechaadha tumaa magaalaa sana keessatti. Kana qofa miti. Mukkeen qabeenya dhaabbataa ta'an jiru. Muki eenyu kan jedhu mukkee oomisha kan kennan mukkeen jiru. Fakkeenyaaf kan akka geeshoo, kan akka jimaa firiin kennani garuu qonnaan bulaa sanaaf gatii guddaa kennu jechuudha. Isaan kun ta'anii jiru. Isaanis fakkeenyaaf burtukaanni tokko hundee tokkorraa waggaatti qonnaan bulaan tokko yookiin abbaa qabiyyee tokko kiiloogiraama meeqa argata kan jedhu qorannoon adda baasnee jirra jechuudha. Kiiloogiraamni tokko immoo gatii wayitawaadhaan qarshii meeqa baasaa kan jedhu ammas adda baasnee jirra jechuudha. Kanaafi kan abbaan qabiyyee hundee 10 qabu yoo jiraate burtukaana hundee 10 qabu yoo jiraate waggaatti kiiloogiraama meeqa akka argatu hundee 10 irraa achi qorannoo keenya keessatti ifa ta'ee waan jiruuf bu'uura sanaan waggaa 15 ammas gatii wayitawaa sanaan baay'ateefitti lafa sana irratti burtukaana argamuuf beenyaan kaffalameetti qabiyyee sana gadi lakkisuudhaaf dirqama malee isa fuula dura eenyuyyuu san dirqisiisu jechaadha. Adeemsi tilmaamaa hoo akkaataa kamiin ittiin deemama durallee kaasaa turre miti? Adeemsi tilmaamaa qabiyyee lafaa kunniin akkaataa kamiin taasifamu? Egaa adeemsi ittiin beenyaan qabiyyee lafaa fi qabeenyaa tilmaamamu labsii dambii keenya 472 sadarkaa federaalaatti kan bahee irra taa'ee jira. Inni filatamaani ayyama kan qabu ogummaa tilmaama beenyaa irratti ayyama kan qabu dhaabbanni dhuunfaa jiraachuu akka qabu kaa'a. Lammaffaa irratti immoo yoo dhaabbanni dhuunfaa akkasii sadarkaa biyyaatti sadarkaa magaalaatti hin jiru yoo ta'e waajjirri yookiin immoo caasaan mootummaa sadarkaa magaalaatti tilmaama kana geggeessu of danda'ee hundaa'uu akka qabu kaa'a. Sadaffaa irratti yoo kun lamaan hin guunne magaalli koree bulchiinsi magaalaa koree tilmaama beenyaa ni hundeessaa'edha. Tumaa keenya keessattis kana keenya jira jechuudha. Hanga humni biyya keenyaa hanga humni magaalaa keenyaa ogeessota of danda'anii ayyama qabaatanii tilmaama beenyaa geggeessan hundaa'anitti argamanitti yookiin immoo hanga caasaa mootummaa of danda'e hundaa'utti koreen beenyaa tilmaama beenyaa magaalaa Shaggar bu'uura armaan gadiitiin hundaa'aniiru jedhee lafa kaa'ee jira jechaadha. Kanaafuu jalqaba koreetu hundaa'a. Koreen sun qorannoo qoratamee lafa taa'e kanarratti hundaa'aniitu lafti kaabinee magaalaatiin faayidaa uummataatiif murtaa'e adda bahee isaaniif kenname isaanitti agarsiifame achirra ga'anii waan lafa sanarra jiru bal'ina lafa sanaa daangaa lafa sanaa
argama lafa sanaa akka waliigalaatti fudhataniiti fooyya'insa dhaabbata lafa sana irratti illee taasifame abbaa qabiyyee sanaan. Waan hunda kana erga sassaabbatanii booda akkaataa qorannoo geggeeffameen akkaataa tumaa magaalaa keenya tumaa magaalaa amma kaafne kana keessatti taa'een herrega isaa hojjetu jechaadha. Deemsa kana keessa darbe. Waa'ee sanadaa dura kaasaa turre sanadni beenyaa qabiyyee lafaa kuni akkaataa kamiin qopheessamaa haala akkamiitiin ammoo mirkaneessamaa? Isaan kun illee adeemsa keessatti wantoota murteessoo ta'an jedheeti waan yaadee. Sanadni kaffaltii beenyaatiif barbaachisu garri caalu abbaa qabiyyee irraa dhiyaata. Abbaa qabiyyee lafa sana gadi dhiisutu dhiyeeffata. Sanadoonni sun sanada waa'ee bal'ina lafa sanaa kan ibsu kaartaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo qabiyyee duriillee taa'ee dhaalaan kan argate murtiin mana murtii jiraachuu danda'a. Sanadoonni kun hundumtuu karaa sirrii ta'een koree tilmaama beenyaatiin qabamu. Koreen tilmaama beenyaa tumaa sanas keessattis ibsinee akka jiru qofaa isaatu hin taane taajjabdooti illee filatamu jechaadha. Taajjabdooti koree tilmaama beenyaa kun hojii qajeelaa hojii haqa qabeessa hojjechuusaa kan taajjaban qaboo sana irratti kan mallatteessan ni filatamu jechuudha. Kanaaf qaboon illee akka sanadaatti ta'a jechuudha. Qaboon irratti hojiin tokkoon koreen beenyaa kun tarkaanfii inni fudhatu hundumtu galmaa deema. Qaboo qabataa deemu murtii isaan dabarsan mallattaa deema. Inni kun sanadi kun hundumtu qabamaa deema. Sanadi kun eessa ta'a akka waliigalaatti inni jalqaba waajjira lafaa magaalaa Shaggar akka taa'u tumaan keenya ifa godhee taa'eera jechuudha. Rakkoon keenya kanaan dura kan sadarkaa mana murtiitti illee rakkoo ta'aa ture beenyaan ni kaffalama. Sanadi beenyaan ittiin kaffalame haalli beenyaan ittiin kaffalame waan hin beekamneef yeroo tokko namuma beenyaa nyaatetu lammaffaa deebi'ee beenyaa gaafata. Yeroo tokko immoo namumti dhugaadhaan beenyaatu hin nyaatini akka waan nyaateettis yeroo itti bira darbamu hin jira jechuudha. Kan hambisuuf amma akkuma ammas hin kaaftan sanadni kun koreen tilmaama beenyaa itti gaafatamummaadhaan erga qindeessee booda eessa kaa'a waajjira lafaa magaalaa Shaggarii fi akkasumas kaffaltii maallaqaa kan raawwatu waajjira maallaqaati waan ta'eef waajjira maallaqaa magaalaa Shaggar bira taa'a. Hafteensaa immoo waajjira kantiibaa magaalaa Shaggar taa'a jechuudha. Sanadni kun karaa beekamaadha iddoo tokkotti walitti qabamee taa'a jecha. Baay'ee gaariidha. Inni biraa dhimma kaafamtoota misoomaa kana haala ittiin deebisaniiti dhaabanidha. Akkaataa kamiin dhaabbata? Akkaataa tumaa kanaatiin. Tole gaaffii baay'ee murteessaadha kunis erga mootummaan jijjiiramaa dhufee as labsiiwwan fooyya'an keessaa tokko labsii kaffaltii beenyaa kana. Sababiin isaa labsiinii fi dambiin sana dura ture kan inni irratti xiyyeeffatu beenyaa xiqqoo abbaa qabiyyeetiif yookiin qonnaan bulaaf yookiin jiraata magaalaaf kaffalee lafa gad dhiisuu irratti xiyyeeffata seerumatu. Amma garuu maanni yeroo kaafamtooti misoomaa yookiin sababa misoomaatiif lafti isaanii qabiyyeen isaanii barbaadamee kaafamanii inni guddaan beenyaa kaffallee fi maallaqa waan ta'eef hin dhuma waan ta'eef gad dhiisuu qofatu hin taane xiyyeeffannoon keenya isaan deebi'anii akka isaan dhaabbatan gochuudha. Akkamitti deebisanii dhaabbatu? Tokkoffaa yerooma laftichi faayidaa uummataatiif yookiin immoo investimentiidhaaf barbaadame yoo jennu carraan dursaa invest godhu abbuma qabiyyee sanaaf akka inni kennamu carraan jalqabaa ni kennama jechuudha. Seera keessa ifatti taa'ee jira tumaa keenya keessatti zammachiifne. Lammaffaa yoo ofii misoomsuu dadhabee guutummaa guututti misoomsuu dadhabe sheerii bitata. Achi keessatti sheerii bitata. Hanga humna isaa sheerii bitateetu akka kanaan dura maallaqa fudhatee maallaqa sana utuu karooratti hin qopheessin harkaa bittinnaa'ee ijoolleen isaa hojii dhabaa ta'anii waardiyyaa ta'anii karaa irratti kufu otoo hin taane sheerii bitatee investimentii sana keessatti piroojeektii sana keessatti innis bu'aa argataa deemeet of jijjiiree maatii isaa akka inni jijjiiruuf haalli inni ittiin sheerii bitachuu danda'u qajeeltoo bu'uura shallaggii beenyaa kan tumaa keenyaa keessatti illee hammachiifnee jirra jechuudha. Kana duwwaa miti. Iddoo sanaa buqqa'ee gara iddoo biraa yeroo deemu naannoon hawaasummaan itti haara'uu danda'a.
nama biizinesii keessa jiru yookiin immoo daldala keessa jiru yoo ta'e haalli daldalaasaa akka inni iddoo duraan itti baramee dhiisee iddoo itti haara'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e qaamoleen keessumaa waajjirri kaafamtoota misoomaa kan jiru sadarkaa shaggaritti qabna. Sadarkaa naannootti ejensii kan jedhamu sun sadarkaa naannootti waajjira kaafamtoota misoomaa qabna. Isaan ogummaadhaan namoota sana ni hordofu jechaadha. Erguma lafa isaanii gadhiisanii erguma qabiyyee isaanii dhiisanii gara biraa deemanii booda erga isaan bakka biraa qubatanii booda achitti hammam namoonni kun of danda'anii naannoo sana baraa jiru. Hawaasummaa naannoo sanaa jireenya isaanii dinagdee isaanii hammam fooyyeffataa jiru kan jedhu gorsaan karoora pilaanii daldalaa qopheessuufiidhaan ni hordofu kan jedhu tumaa kana keessattis taa'ee jira. Labsii fi dambii keessas taa'ee jira jechaadha. Kun deeggarsa isaaniif taasifamu jechuudha. Deeggarsa isaaniif taasifamu kana bifa ittiin liqii argatanillee karaa gurmaanii liqii dhaabbilee liqeessuu danda'an irraa dhaabbilee mootummaa maakiroo faayinaansii akka mootummaatti hundaa'an irraa karaa mijataa ta'e uumeefiitu liqii argatanillee jireenya isaanii akka isaan sababa misoomaaf jedhanii sababa buqqa'uu isaaniitiif akka isaan hin miidhamnee fi deeggarsi haala liqii illee ni mijeessaaf jechaadha. Baay'ee gaariidha. Waa baay'eedha kan kaafne kunni hundinuu bakka jirutti tarii komiin jiraachuu danda'a. Sirni komiin namoota qabiyyee lafa isaanii gadi lakkisanii kunniin ittiin dhiyeeffatan jira laata? Baay'ee gaariidha. Egaa amma kan nuyi akka magaalaatti tumne tumaadha waan ta'eef kana hunda tumaa sana keessatti hammachiisuu baasnus garuu tumaan keenya waa ibsee jira. Maal jedhee jira? Komiin dhimma kaffaltii beenyaatii wajjin wal qabatee yeroo ka'u akkaataa dambii 472 irra taa'ee jiruu fi labsii 1161 irra taa'ee jiruutiin ilaalamuu akka qabu kaa'ee jira jechuudha. Dambii sana irratti akkamittiin taa'ee jira? Namni komii tilmaama beenyaa irratti qabaatu koree komii magaalli hundeessee jira. Koree komii itti dhiyeeffata. Koreen komii sana gaafa dhaga'u tarii dhugaadha komiin ka'e dhugaadha yoo jedhee deebii kennaafi komiin ka'e immoo dhugaa mitis jedhee yookiin immoo hamma komatames miti jedhee yaada murtii yoo kennu murtii koree komiillee yoo komatame ammas oliyyannoon hin gaafatamaa jechuudha. Yeroo lachuutiifu tilmaami beenyaa beeksifamee yeroo ji'a tokko yookiin guyyaa hojii 30 keessatti komiisaa dhiyeeffachuu qaba namni. Eenyutti dhiyeeffata? Koree komiitti. Koree komii sadarkaa magaalaatti jiru. Koreen komii sadarkaa magaalaatti jiru murtiin ni kenne ammas kan komatamu yoo ta'e koree oliyyannoo komii sadarkaa magaalaatti jirutti komiisaa dhiyeeffataa jechaadha. Kun lamaanummoo yoo ammas nama komatu kanaaf deebii hin kennine bu'uuruma heera keenya irra taa'ee jiruun gara mana murtii idileetti komiin tilmaama beenyaa wajjin wal qabatu deemee murtiin haqa qabeessa akka kennamu godhamuudhaaf deemsi seeraa taa'ee jira jechuudha. Yoo tumaan keenya kan hundammachuu baateyyuu kan tumaan keenya irratti hundaa'ee bahe labsiin 1161 fi dambiin 472 kana of keessatti hammatee jira waan ta'eef carraa kana itti fayyadamuu danda'u jechaadha. Tumaa raawwii kaffaltii beenyaa qabiyyee lafa magaalaa fi haala kaafamtoonni misoomaa ittiin deebisanii dandamachiisuu yookaan ammoo dhaabuudhaaf bahe kuni haaraa kana bahe fiixa bahiinsa isaatiif eenyurraa maaltu eegama jechuun danda'ama? Gaaffii baay'ee murteessaadha. Tokkoffaa akka mootummaatti kaabineen magaalaa Shaggar dabalatee koreen tilmaama beenyaa sadarkaa magaalaa Shaggaritti amma hundeeffannee qabna. Leenjis fudhatanii jiru. Fuuldura kanas ammas dabalataan hin fudhatu. Hojiitti galuuf jiru waan ta'eef isaanirraa amanamummaa naamusaan filatamanis. Koreenis filatamuu yeroo qabu filatamuu jedha koreen tilmaama beenyaa namoota naamusa qabanii fi ogummaa sanatti dhiyaatu qaban keessaa walitti dhufu jedheetti kaa'ee jira waan ta'eef amanamummaadhaa fi naamusaan hojjechuudhaan koreerraas ni eegama. Kaabineen magaalaa Shaggaris caasaa isaa amma sadarkaa aanaa dabalatee karaa haqa ta'een karaa dhugaa ta'een tumaan kun karaa labsiif dambii hojiirra oolchuu danda'uun akka raawwatamu gochuudhaaf gahee guddaa ta'e eegamaa jechuudha. Lammaffaa hawaasarraa yookiin immoo abbaa qabiyyeerraa kan eegamu ragaa sirriidhaaf sirrii ta'e qofa qabatanii yeroo koreen tilmaama beenyaa mariidhaaf barbaadutti illee ayyamamaa ta'anii
argamanii bakka sanatti argamanii tumaan kun karaa yaadameetiif akka hojiirra oolu gochuudhaaf gaheen abbootii qabiyyees salphaa miti jechaadha. Baay'ee gaariidha. Waa baay'eedha kan kaafname bifa dhaamsaatiin wanti dabarsitaa yoo jiraate. Akka dhaamsaatti sadarkaan amma itti magaalli Shaggar yaadaa jiru sadarkaa akka kanaan duraatti beenyaa kaffalanii qonnaan bulaa keenya gara moggaatti dhiibaa yookaan immoo jiraataan kun sabni kun magaalummaa keessaa bahee gara baadiyummaatti akka godhan sana hambisuudhaaf kan inni karoorfatee ka'ee jiru jechaadha. Kan namni hunduu beekuu qabu. Yeroo kana ta'u immoo lafti magaalaa Shaggar investimentii gurguddaa harkisee industiriin gurguddaan dinagdee biyya kanaa bu'uura ta'u gara kana hin dhufu jechuu miti. Hin dhufa jechaadha. Kanaafuu yeroo kun dhufu jiraataan magaalaa Shaggar abbootiin qonnaan bultoonni adda dureen nuyi qabnu qophaa ta'anii kana keessatti sheerii bitachuurra hanga abbummaadhaan misooma kana keessatti hirmaachuuf of qopheessuu danda'utu irra jiraataa jechaadha. Kana akka dhaamsaatti hin dhaama. Itti gaafatamaa waajjira abbaa alangaa magaalaa Shaggar obbo Yohaannis Abdataa tumaa dhiyeenya kana bahe tumaa raawwii kaffaltii beenyaa qabiyyee lafa magaalaa fi haala kaafamtoonni misoomaa deebi'anii ittiin dhaabbatan murteessuuf akka magaalaa Shaggar itti bahe irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Illee hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Marsiisaa akkasii wajjin ture an Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.